Kananitti ani kanan nuti wallaggaarra galaanii jira galaanii abarra. Kanaan dura mana madaamii hojjechaa ture baay'inii jechaadha. Mana madaamii kanaa naa ta'uu didee madaamiin koo kunuunfee sanarraa murtee ganamaaf galgalana sunti turtee baay'een achitti miidhamee faddaalaan koo ashuudhaan Dubaayii jiraatanii manni kuni naa ta'uu didee mana kanaa na baasii yeroon itti jedhutti aasaa koo kana qilleensarra naa hojii beeku taa'ee hojjedhu naan jedha yeroo hundaa. Obseetuma hojjedhu bakka mataan koo ganamaaf galgalana dhukkuba ture. Ji'a lama wayii mataan koo baay'ee mana dhukkube. Madaamii kodhaanii mataan koo baay'ee na dhukkubaa jira. Mana keemina geesse jennaan na diddee. Ashuutti gaafa namee bakka kottu naan jedheen. Miindaa ji'a lamaa sanarraa qabu ashuutti laattee itti naasa rakkabdi madaamiin koo. Paaspoortii koos itti laattee mana isaatti kan isaan nageessanii malee biiroo miti kan isaan nageessanii. Mana isaa guyyaa 14 yeroo taa'ee jirutti mana madaamii Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Scarlett jalatti argamtanii jirtu bakka jirtan hundatti nagaan waaqessaniif haa baay'eesu jecha warreen YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa asmaa maatii nuuf ta'a nutti dabalamaa isiniin jenna egaa akkuma dhaggeeffattanii sagalee mucattii tanaayii dhugaa dubbachuu fi hedduu takka baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Rabbiin humna ishii xaarii ishii dafqa ishii haa barbaadu. Dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo sana waraabuudhaaf akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi baay'ee ani mana hin jedhamne ho'a kana dhiiga ofiiti akkanatti dhiiga ofii dafqa ofii akka cobsiisanii mana namaa dalaguu jechuun baay'ee ulfaata. Yaa ta'u malee obboleettiin keenya kuni biyyarraa fidee dallaalaa sobduurran akkanatti dhuftee birrii ji'a 5 na dhoowwatee jette. Birrii ji'a 5 nyaate. Birrii ji'a 5 jechuun ilaala ji'a 5 jechuun birrii baay'eedha. Jiini takkaayyuu guyyaa tokkoyyuu akkaataa itti oolle akkaataa itti ooltan of ilaalaa baay'ee takka dhugaa dubbachuuf garaa nyaatte. Maaliif ijoolleen keenya akkanatti mooksanii qarshii namaa kan nyaatan immoo ammaaf itti fakkaata malee boodammoo qarshiin kun isaafillee insifaa'u. Isaafillee insifaa'u. Dafqa akkanatti micayyoon tun arrabsamaa rukutamaa qarshii kana fidde isaayyuu mana lama galte innuyyuu hin taaneef anna micayyoon tuni mana lama galche dallaalichi kun jechuudha. Innis Itoophiyaadha. Yeroo mana lama galchu kanatti manni sun hin taaneef hojjattee qarshii ishii fudhatee in erginee nyaate qarshii ishii san garuu kan xaaree fidee eenyudha kan xaaree humna ishii eenyu jedhee barahaa kana keessatti gubatee fide eenyu ishiidha garuu kan nyaatu nama biraati. Dallaalaa attuu ijoollee inni mooksu barbaadeeti sinii galee mooksee hojjisiisee nyaata humna namaa jechuudha. Garuu immoo guyyaa tokko kana keessaa rabbiin isa qabee ta'uu isa saaxila ta'ee micayyoon tun humna qabdii hin hojjetti garuu immoo humna ishii san rabbiin haa barbaadu. Baay'ee tokko nama aarsa dhugaa dubbachuuf inni taa'ee akka barbaadetti taa'ee ishiin immoo ifatamaa rukutamaa micayyoon tun daan taane jettee oduu na dhukkubuu hojjedhee fidee inni immoo maal godha ittiin kenninaadhaa jedhee qarshii san nyaataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoo godha. Yoo isiniin jedhan waan dhugaa dubbachuuf sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu gizee dhuftan jechuudha. Dallaalaa akkanaatirraa hin dhufina. Dallaalaa nyaattuu akkanaatirraan yeroo dhuftan kana immoo maal gootu seetan raqamii isaa fudhattu achi teechaniituma yookiin immoo nama biraa namoota biraa gaafattaniitu yoo isa biraallee eenyu jechuun jijjiirrachuu hin dandeessu jechuudha akka dhuftanii. Inni isaan walii galeeti ittiin kenninaa jedhee qarshii ishii nyaataa jira jechuudha. Micayyoon tun erga dhufee ji'a keessan jira jette erga dhufte erga hojii seentee ji'a 5 ji'a 5 kana muluu qarshii ishiiti kan nyaachaa jiru jechuudha dallaalichi kun.
ishinin hojjetti inni fudhata. Kuni durafe oduu amma gara seeraatti dhiyaate bilookii isa godhanii biyya kana isa galchus sina siraata qaba biyyi kun dhugaa dubbachuuf oduu amma waan kana namni gargaaru mucattii tana gargaaranii eenyu jedhanii asii bilookii isa godhaa asitti deebi'uu hin danda'u. Waalagee akkanaa leebaa akkanaa tana biyya kana keessa saaxilanii akka baasan abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf nama biraatti soo fide inni nama akkas ijoolleen aaraan dhufte tun hin beektu miti hin sodaatu. Inni waan muhummaan beekne itti fakkaata. Inni ammas boru nama biraattis akkasuma godhee nyaata ofii isaatii hin ta'a jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte baay'ee nama azaazantii rabbiin humna ishee barbaadu fi mucayyoo tana immoo dhugaa dubbachuu fi oduu na dhukkubuu jettee osuma na dhukkubuun obsee hojjedhee hin ba'u jedheetoo jette dhugaa dubbachuuf akka garaana nyaatte osuma mataa koo na dhukkubuu inni immoo deebi'ee qarshii kee nyaate immoo haram dhugaa dubbachuuf cubbuu miti waan akkanaa kun cubbuudha. Oduu dhukkubuu hojjettee inni yuumee akkamitti yaadee sammuu akkamii akka kenneef hin beeku dhugaa dubbachuuf nama tokko haramanii cakkaanyii dhugaa dubbachuuf qarshii nama akkanaa kaddaamaa kan nyaatan baay'ee eenyu qaba. Maaliif akkaataa ittiin nuyi finnu saatii 24 dhugaa dubbachuuf namni tokko amma fakkeenyaaf namni mana gaarii jiru tokko akka ani amma fakkeenyaaf ani mana gaarii jira ishiin immoo mana gaarii hin jirtu. Namni biraamoo bakka yaraa jira namni biraamoo bakka gaarii jira. Hunduyyuu gargar jechuudha. Amalli isaaniitillee gargar namni illee gargar akkuma bifaan gargar taasisan amalaan illee gargar. Namni tokko si teessisa namni tokko immoo akkaatii hojjetu barbaada sa'aatii 24 eenyuma siin kennan. Ani boqonnuma sa'aatii takka illee kan siin kennanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu akkamitti cakkaanyii kana ta'e akkamitti dhugaa dubbachuuf odoo biyya biraatirree jiraate haa ta'u akkaataa ittiin qarshii fidan kana osuma beeku akkaataa jireensa qilleensa biyya kanaa beeku qarshii mucayyoo tanaa nyaata. Na ajaa'ibe dhugaa dubbachuuf har'a namni baqa qarshiidhaan si gurgurachuu barbaada. Qarshii jaalatee si dhugaa dubbachuuf qarshii jaalatee si baqa oduu kan du'atti ilaalu jedhanii du'atti kan si kennuudha. Hiriyaan irraa namni irraa kan si gurgurachuu barbaadudha dhugaa dubbachuuf. Kana amma gina daqiiqaa sana keessatti ani amma eenyudha gin baqa akkamitti akka dhugaa dubbachuuf daqiiqaa takka taa'uun hin danda'u. Inuu waan ta'eef akkanatti. Kanaafiyyuu obboloota koo maal jechuu barbaaditanii ijoolleen gana aaraa dhuftus taatee anas keessa jirtus taatee warreen alarree jirtan kan dallaalarraan galtan dallaalaan taanirraan hojii hin seenina. Ani kanuma siin jedha. Dallaalaan taanirraan hojii hin galina. Akkaati nama nyaatti kennu dallaalonni asii Dubaay kana jirtu. Naa kana siin jedha waaqayyoon bakka jirutti hunduma keenyaa eegu mucayyoo tanas immoo rakkina keessa rabbiin ishee baasu. Naa kanuma siin jedha turtii gaarii qabaadha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naa turaa siin jedha.